Akkam jirta lubbuu nagaa keetii ani nagaa kooti galata rabbii jaarsa keessi argee jaarsa kee jabaadhaa cimaadhaa ganamaan hojjetaa ani kunoo micoo biyya keetiitti na argee naani esitti mul'isa jee viidiyoo hojjeu naan jee jirtaayii hojii mar naante tigistii jechuudha biyyatti akka hafte dhageessaniittu deemtu kana caala biyya ormaa jaarsa ishii istee sin deemtu jaarsa ishii argitanii mucattiin tokko maayitti viidiyoo hojjette beektu qo'aachituun geensa kana sinitti amma warri iddoo sana teessanii jaarsa dhabdanii tigisti maal hojjechuu jalqabde seetan biyya keessatti jaarsa namaa barbaaddi jaarsa namaa barbaaddee namaa argiti meeqaan keessantu jaarsa abee jira yeroo darbee galaa heerumaa enna komantii akkasiin arge warri jaarsa hin qabne kuna isiniif iddiliin kun sinii ofee jira ani warra jaarsa qabuufis warra jaarsa hin qabneefis viidiyoon dhabu qaba viidiyoo hunda keessaniif jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqaa ta'u baga jiraattan magaarra keessanii egaa tigistii koomediyaaniin keenya biyya galtee biyyatti haftee jirti jechuudha. Sababni isaa yeroo darbee kunoo yoo rabbi na gargaaree daa'imni garaatti na hafee jira jetteetti waan ta'eef milkooftee jirti baga milkooftee mucaa ishii guddifattee jechuudha. Kanaaf umurii guutuu biyya Arabaa dalagdee istee faayidaan qabu. Deddeebitee hojjettee amma tigisti deebiteetti biyya Arabaa deebiteetti yeroo tokko Itoophiyaa dhuftee galteetti jechuudha deebiteetti kanaafiyyuu amma yeroo kana isheen Itoophiyaa keessa teessee dalagatti malee amma jaarsa ishii amma dhiistee yoo deebitee deemtee rakkoodha amma qilleensi nama gidduu seenee jaarsaaf jaartii jaalalleef manaamni addaan baasu yoo gidduu gale kisaaraadha innaa mucaan tokko maal jetti seetanii tigistiin jechuudha tigistii nama dhiira abbaa barbaadde haasofsiisaa turte abbaa barbaadde janajjanaa turte abbaa barbaadde fammasiisaa turteetu amma jaarsa koo hojjette jaarsa ishiitti galtee nama jechuun akkasidha nama jechuun akkasii malee tigistii dhugumatti duraanii jaalallee qabattees miti wal jaalataniis miti garuu isaan hojii hojjetanii wal fammasiisanii dalagaa wal dalagsiisanii jennaanii tigisti immoo viidiyoo sana kootu diiwutii godhii irsa ishii jaarsa ishii faana ani garuu akkas jedhan sana hin beeku qoy anam maalin jedhamaan maal jedhamaan isa akkas hin beeku tokkoon isaa anama nama miidiyaan jedhama kiyaa galuu wayyu miidiyaa kiyaa yoon galee gara miidiyaa jalqabarra dhufee kee garuu akkas jedhan hin beeku amma tigisti keessanii viidiyoo kana dhageessee gammaddee jaarsa ishii faana uftee diiwutii gootee mucattiidhaan immoo lama ta'anii akkas jedhanii jechuudha. Argitan miti hojiin karaa baay'ee hojjetama amma tigisti soorii jechuun dhufean dubbiin durii suni dhugaan turre hundumtuu kan wal fixaa ture wal fammasiisuu fi hojii wal hojjechiisuu fi faayidaadhaan wal fixaa ture siniin jedha kanaaf tigisti soorii asumaanuu ati jaarsa biyyaa qabda kan jechaanii turre lulaa turre garuu hin beeknu garuu maaliif seetanii jaarsa biyyaa qaba hojjettu dhiira biraa maal fuutaa dhiira faana maal suuraa kaateecha lakkaa hojiidha akkatti guddachuunis jira. Har'a isheen jaarsi ishii osoo dhagaa waan kana hundumaa uftee wajjin teessee diiwutii goote libbi qirxii kenniteef isheen edaa fagaattee Awurooppaa Kanaadaa Ameerikaa taateetti nutu wallaale malee isinis amma maal gootu seetanii tigisti quunnama jaarsa warri hin qabne amma kunoo mucaa tokkoof jaarsa sii argeera jaarsis bareedaadha hojiiyyuu ganama sirriitti hojjetaa jettee jaarsi ganama hojii hojjetu immoo baay'ee filatamaadha. Whatever hojii maaliidha gakkota sila fixat jettu na waa'ee akkasii dubbatan hojii maaliidha hojiin ganamaas jira hojiin maalis jira. Amma kabajamtoota hordoftoota kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf yaa uffata akka jettanii viidiyoo kana hojjedhe qubnagarri garuu asittidha. Qubnagarri yookaas wanti sin fayyadu bakka kanatti jechuudha.
Egaa biyya Arabaayyuu jechuudha. Anis hojjedheera. Isinis hojjechaa jirtu. Waggaa dheeraas hojjechaa jirtu. Waggaa 2 hojjettaniittu. Waggaa 8-7 hojjettaniittu. Garuu birriin biyya Arabaa jechuudha. Yeroo ma dhuftu fireeshiidha. Garuu iddoo tokkotti qabdee wayirraan keessu taana affettee afuufamti. Hin afuufamte jechuudha. Keessattuu immoo jaarsa qabda taanaanii jaarsa kee bira dhuftee ammas hin deddeebiin dhuftee dhuguma siin jedhan. Dhugaan jedha bara kana keessa immoo waan akkasii baay'ee rakkoo uumeera. Dhufanii deebi'u sirumayyuu hin ta'u. Siruman ta'uun siniin jedha. Amma namni kamuu jechuudha. Barreeffama tokko dubbiseen shamarran biyya Arabaa minaamin kan jedhunnaan wayne isaan dur komantiin isaa jechuudha. Isaan dura nu ajjeesu. Isaan immoo galii keenyadha. Komantii akkasii barreessu dhiira. Isaan dura nu dabarsu. Isaan galii keenyadha. Isaan baankii keenyadha. Irree fayyadamaanidha baay'eedhaan jedha garaa kootti komantii. Ani immoo amala kootti waan tokko poostii yoo ta'e viidiyoo isaa ta'u feesbuukii komantii sirriitti hin deemee dubbisa. Maaliif dubbiin komantii keessa jira ka? Waan ati ittiin argattu komantii keessa guutee jira yaanni jechuudha. Achiin dubbisa. Kanaafiyyuu isin amma rabbi isinii tolchee nama tokko qabdu taanaan hin dadhabina. Biyya amma mucattii Joordaan sana ilaalee ani viidiyoo ishii lammata fuulli ishii tokkoon jiru dhidhiitee afaan ishii dhidhiitee tokkoon ishii hin jiru ishee ilaalee garaan kutadhe biyya Arabaati. Maalas yoo taa'e kan siraa hojjedhe kan sarraatenya hojii guyyaa yoo hojjedhe jechuun dhaabbataan hojii madhabeeyyuu guyyaadhaan deebi'ee waan hojjedhe maaliif anqni koo fayyaadha qaamni koo fayyaadha. Umti ilkaan irraan cabnee kaleennan cabnee dugdinan cabnee spinal cordinnan cabnee anqni koo guutuun fayyaadha birruma dhabe malee mucattiin kun garuu baay'ee nama gaddisiisti. Isheen amma lubbuu koo baraaraas kee abaasaa laala amma biyya dhuftu yayyaalii isheen itti yaalamtu maallaqa isheen gaafatamtu qaama ishee hundatu yaalamuu qaba dhumteetti waan ta'eef. Amma afuurri ishii keessa jiraaf mana namaatii fi gachiisuu dadhabdee iddoo ciistus dhabdee dhaabbatti malee itoo biyya ta'e mana warra ishii ta'eeti baatamtee deemamti turte. Dhugaan siniin jedha baatamteetu mana yaalaa geeffamti ture. Kanaaf biyya Arabaa takkaa dhaqannaan jireenya keessanitti deebi'aa gala warri jaarsa qabdan. Warri immoo hin qabne immoo maallaqa keessan seera qabeessa godhadhaa. Mana Arabaa immoo waan humna keessanii olii hin hojjetiina biiroo sinaa geessitu. Hidhamuu wayyu. Hidhaa hidhamanii taa'u wayyuure akka mucattii kanaa ta'urra hidhamanii taa'u wayyu. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya jechuun jalqabannaa dhaqxu haaraa yeroo taatee dhaqxuun sodaatta. Waan hunduma isaa hojjettaaf. Madaamonni tokko immoo akkasiin jedhu. Yoo ati isaa irratti jabaatte kaddaamaan koo isheen duraanii akkas hojjetti akkas nu gooti asiin nu gooti achiin nu gooti jedhu. Ati immoo ishee miti. Ati amala mataa kee qabdaa humna mataa kee qabdaa ishee ta'uu hin dandeessu. Fakkeenyaaf kaddaamaan madaamii ishee dura madaamii dugdatti baattee deemti yoo ta'e ati immoo dandeessee isheen baattu yoo ta'e maal goota? Waan hin taane madaamii yoo barsiisan isheen achumarraa namatti daraartee hafti. Garuu duruma jabaattutti taanan duruma siireesitti taanan daangaa sittin darbitu dhugaan dubbadha. Daangaa sittin garuu dura keessa kee qabatteetti taanan ammati carqii taatutti si hamparapparti madaan.